Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan opiniyoon nagaa keessanii hundi keessanuu mee viidiyoo kana share naaf godhaa. Diina Dr. Abdusee miila tokkoon dhaabaa. Share godhaa jabaadhaati. Shaaniin cufaa jira utuu shaaniin hin cufin waliif daddabarsaa. Fiyaam. Share godhaa kan Dr. Abdusee yaaddanii eeyyaafataa jirtanus galata rabbii naguma qabnaa. Rakkoo tokko fiyyoo banne jirrasi kan yaaddanis bagana yaaddan kan yaaddanis immoo bagana yaaddanii maayini maaltu jiratiif kennina birriidha doolaarnoo bannaati faxaari liiviirran jira nan jeeqenga amma ol na kaasuun kan kee kun abaaramtee baduufi fudhu jabaadhoo. Birrii kudhan fudhachuu itti ati Abdusee taa'ichaa ol kaastaa Allah share godhi lafti dukkanamu sa'aatiin meeqa sel wantin irraa dubbachuu barbaadu mee ajandaa tokko qofan isiniif dhaamu barbaada. maa inni dhimma kaleessa galgalarraa makkaan magaalaa Saudi Arabiyaa keessatti ta'e irraa waa xiqqoo yaadan qabu dubbachuun barbaada. maa inni hundi keessanuu viidiyoo kana share naaf godhaa. warrin dhaga'inis kaleessa galgala ijoolleen Saudi Arabiyaatti argaman baay'een isaanii kamaal galchuu simannaa jedhanii wal gahanii baay'een isaanii kan iqaamaan qabnellee achitti wal gahaniitiyyuu bakka tokkotti shira xaxameen shira abbaan xaxe hin beekamneen nama 700 ol eddee tokkotti shorxaan itti nammuudhaan shorxaa makiinaa 9 oltutti nammuudhaan ijoollee keenya nu jalaa qabdee isaa waan garaa nama nyaatu ijoollee ija kan keenya sooshaal miidiyaa irratti nuti qabnu qabsoofuun Oromoo fuulduratti deddeemsisuudhaan diina garaa gubuudhaan waan baay'ee hojjetaa turan akkasitti eddee tokkotti nu jalaa qabuun hamilee ummata Oromoo sooshaal miidiyaa irratti qabu waan adda addaa gadi cabsuudhaan baay'ee ulfaata. Otuu danda'amee waan qarshiidhaan ijoolleen kun baasanu ta'e ijoolleen kun waan qarshiidhaa baafamanu ta'e ummanni Oromoo gargaare akka jaranuuf gadhiifamanu gochuudha jechuudha. Garuu hin danda'amu akka seera biyya sanaatti gizee tokko harka mootummaa galtee taanaan ati qarshiidhaan waan akkasii yaalte jennaan ati ofii keetiif hidhaadhaan baatu jechuudha. Dhagaye ijoollee baay'ee irraa gaggaafanne yoo danda'ame qarshii walitti buufneellee nuti ijoollee kana akka bahanu goona hin danda'amaa jedhee ijoollee baay'eedhaan haasaa ture dallee. Garuu wanti kun baay'ee ulfaata. Eddee tokkotti ilmaan Oromoo nama 100 meeqa gaafa qabamanii biyya galan jedhan baay'ee gadda guddaan itti dhagahame. Kanaafuyyuu kunoo ilaalaa kunoo ijoolleen ingalaa jiru kunoo ilaalaa ammayyuu ijoolleen Hasaniin warra ilaa dhaggeeffadhaa kunoo warra kaleessa qabame kunoo akkanatti dabarsaa jiru hundi jedhan kunoo kara biyyaa gaggeeffamaa jiru ilaalaa garaa nama nyaatu baay'ee Hasan Kiyaarillee nagaama sagaleen ijoollee kana Hasanillee liivii dabarsaa kunoo amma ilaalaa rabbi nagaanis nagalchu miskiino tokko wayinee barnaa qanii tokkotti akkanatti ijoollee kana haarii dhabuun kunoo du'aa isiniif goona abshir inuma deebitu suudiyyoo taate ijoolleen jimmaallee baay'eetu keessa jiru ijoollee daawud isaati miti kamaal galchuu dhayne argina jedhanii kunoo akkanatti kunoo dhaggeeffadhaa waan jarri jedhaa jiru amma awuroopilaanii yaabbatanii jiru gaggeeffamaaru kunoo awuroopilaanii keessa jiru wallaahi halkan waan inni jedhu afaan isaarraa dhaggeeffadhaa kunoo abshir asishaa Kiyaar Bashiiroo meerree asfidi charjii hedduu qabnu shamarran hin jiranii kunoo ifa agartan kana mee du'aa godhaa kalmoo abshira inshallah Kuno yaabbatanii jiru jechuudha. Bakka kanuma tokkotti gaggeessitu jechuudha fi hundi jira.
waan nama dhibu wallahi qanii tokkotti gag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baasii keessa jiru moo maa inni galaa jirredha kunoo okay an awurooppilaanii keessa jiru jedhasee haramsa kana wayne ijoollee keenya baay'ee garaa nama nyaate wallahi oh my god kanaafuu wanti akkanaa kun oromoo hammas oromoo waggaa 150 gabrummaa jala turte ammallee gabrummaadhuma jala jirti jechuudha kanas jiruma ijoolleen keenya walirratti xaxaa malee namni tokko otuu wanta akkanaa jira ta'ee kaleessaan dura waa meeqa ture waa meeqa gaggeeffamaa ture garuu wanta kana diinni kan na dhibu ijo amma yeroo kana wanti hariin kan dogoon irratti darbamu yoo warri niif abbaa manaa wallolte kan maal ta'e jedhamee maqaan ba'u shanee waan ta'eef rabbumatu jira godhee ammas namni baay'een shira shaneen akkas godhee maaloodha jechuu danda'ama ani garuu akka yaada kootitti wanti jechuu barbaadu shaneen baay'ee garaana nyaataa jira gizee hunda dhagaa irratti darbuun kun duubaan yookiin shira amaarrii baay'ina nuti sooshaal miidiyaa irratti qabnu waan barbaadde duudubbaan gootee kan komatamu kan maal ta'u shaneedha jettee yoo sin goote nuti nama biraa diina biraa shakkaan jiru waan dheengadda saaliyaasaa mi'a asirratti kaayiroo keessatti ta'es nuti shaneedhuma jennee gizee hunda shira shaneen xaxe shira maal ta'e jennee haasofna garuu duudubbaan diinumti kan keenya kan oromoo kuffisuudhaaf barbaadu kan afaan oromoo beeku kan oromoo afaan oromoo beeku ofitti qabatee duudubbaan oromoo miidhuudhaaf godhu baay'eetu jira jechuudha gizee hunda shanee qofa jennee otuu dubbiin qulqulleeffatiin fuunee shaneedha jennee haasa'u kana otuu irraa dhaabbanne baay'ee natti tola dhugaan isiniin jedha shaneenis yoo badii qabaatee ta'anii waliin mari'achuudha waan tokko dubbachuudha malee maqaa wal balleessuu waan ragaatti hin qabneen gaafa waan ragaa qabatamaa tokko shaneen hojjete yoo asirratti dhugaa akka hangaasaan Ibraahim dubbatu waa ragaa wajjiniin waa maali yoo dubbatame nurraa bareeda garuu cal jenneetuma warriniif abbaan mana adda ba'an la shanee harka keessaa qaba ebeluuf ebeluu wallana shanee harka keessaa qaba maal shalee intini waa iseetan immoo diina oromoo haddii kanaatis miti bar oromoodhuma kanaafuyyuu waan akkasii kana dhiisaa waan bira shira duudubbaan diina nurratti hojjetu shaneedha jettaniituma achirratti shaneetti deddeebisu kana dhiisaati waan malu waan danda'amu godhaa ijoollee kana akka jarri bahanu gochuudhaaf yaalaa kan kana nuu baasu asii deebinee ammas akka lolli miidiyaa irratti ka'u waan ta'e deebinee wal irratti hin jechuun ijoollee kana akkamitti baasuu dandeenya maal gochuutu nurraa mala iddee tokkotti ijoolleen kun hariin nu jalaa qabamanii maal wayya kan jedhu otuu waliin dubbannee abdii arsii meeqoo iseen seensisa. Fergeetiin jira. Baneetiin jira mamee fi baanti shaaniin narraa cufuu fi mee jajjabaadhaa yaada keessa waan Suudi Arabiyaa makkaatti ta'aa jiru kanarra nuuf himaa ijoolleen achi jirtan hello. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa abduu see jirta? Wallahi nagaa kooti alhamdulillah. Fayyaa keetii baga jiraatte? Aamin isinillee baga nagaa naaf jiraattanii. Aamin yaadni kee yaada bareedaadha alhamdulillah gartee warroonni rabbi nu baase baane warroonni qabamee kan gartee kan iqaamaa qabu kan iqaamaa hin qabne amma yaadni kee kun baay'isee tokko natti dhagahamaa jira yaada gaarii kennuun kee kun baay'isee tokko na gammachiisaa gartee rabbiin warroota qabame rabbi haa baasu kan gal immoo rabbiin riskii bareeddutti rabbiin gartee iqaamaa biyyatti itti bitee waan gaarii nama dalagu rabbi haa taasisu waan kanarratti hirmaadhati akka jabaattanii sheekoleen teenna ulamaan keenna arra dhugaa ana baay'isee tokko natti dhagahamaa jira jechuudha yoo gartee ulamaan nu harkaa qabamee kan nu bira dhaabatu kuni baay'isee tokko waan biraatu hordofnee waan biraatu hirmaataa jirra waan kanarratti dubbadhaa hirmaadhaa waan akkanaa kun gartee akka nu ifa nu ta'eetini wanni kana dalagame ifa haa ta'u shaneedha kana osoo hin jedhin osoo hin beekin akkanumaan lafaa kaanii haasa'urra waan tokko qabatamaan irra gaanii haasa'uun baay'isee tokko natti illee dasna jedha. Mi'aati warra achi keessatti argame moo yookiin odeeffannoon haaraa wayii wanti itti qabdu waahii immoo achi akka Suudii kana ijoolleen kun bahuu hin danda'an immoo warri qaamaa hin qabne baay'eetu jiru. Wanti kun yoo uummanni ka'ee guruuppii hidhee birrii haga ta'e birriidhaan waan danda'amu ta'e hin danda'ama akka ta'e hubannoo qabdu xaala Suudii fi Arabiyaa kanatti. Ani keessa jira gartee keessa jira waan kana keessa jiraani waan ofii kiyyaa keessatti argame.
Kanaafu gartee nu warroonni ulamaan ijoollee warroonni sheekolee warroonni gartee wajjin achi deemnee waan adda addaa du'aa'ii nu godha namoonni hedduudhaan kan waaman gartee kadhaa'ine osoo immoo dhaqnee wanni jedhin hedduudhaan bilbilaan ka karaa deebine beeyta namoonni jidduun warra seenee miti warri seene akka jiruun guutuun isaa qabamee bahe. Igala warri hin seenin immoo ka bilbilaan deebi'eetu irra baay'eedha dhugaa yoo sitti me ka Sigalee kanaafuu amma riyaalli wanni guurame qarshii kuma 5 guurame qarshiin kumni 5 immootu gartee wannummaan guurame bas yaani wanni amma sa'a kanatti quba qabu qarshii kuma 5 wayii guuramte warroota iqaamaa qabu jechuu kun immoo warroonni iqaamaa hin qabne immoo akkuma beekamuttuu gartee ka iqaamaa qabuyyuu qoratamuu qabaa jedhaa jiran gartee filannoon arraaf bor keessatti wani tokko irra hin ga'a jedhamaa jira beeyta. Kanaafuu akkuma ati jettatti namni gartee mallaqallee ni gargaarra waan qabnu hin gargaarra jennaan gartee kunuuyyuu wanjala guddaadha jedhan namni gartee waan kana dalagee jedhe warra iqaamaa qabu ka iqaamaa hin qabne wal biratti qabdanii waan kana dalaguu keessanii akka guddaadha ka jedhamu iqannoon deemaa jira. Kanaafuu warroonni Oromoo taatan warroonni gartee biyya ambatti baqattanii jiraattan ka iqaamaa hin qabne uf eeggannoo ka iqaamaa qabus uf eeggannoo iqaamaa bichaa miti wanna nama isinii dhaamu uf eeggannoo baqannaa bichaa miti gartee akkuma gartee irraa osoo qabaan namaa tana ta'uu baatte qabaa rabbii taate hoo hagamtakka. Kanaafuu immoo gadduu hin qabnu jenna maaliif yoo nu gaddine diinni keenya immoo nutti gammada. Siigala kuni amma wanta kana warri oduu ijoolleen achi natti man irratti yoo warri iqaamaa qabu kun warra iqaamaa hin qabne walga'ii akkasitti argamu waan cimaatti fudhatama warruma iqaamaa qabtu iyyuu dubbiin kun baay'ee hammaata waan ta'eef maaloo jedhamaa jira garuu nagumaan kara biyyaa kana otuu deebiste gaariidha meeka waan kana wanti isin quba qabdanu jira dhugaadha hagam dhugaadha dubbiin kun dubbiin akka jedhamu. Kuni gartee dubbiin warri iqaamaa qabu amma sa'aatii ammaa kanatti hin galallee hin jenne gadhiifnallee hin jenne maaliif qorannoo qaban siigala. Qorannoo qaban namoonni cinaa warroonni iqaamaa qabdan ka gartee gabbarri sa'aatii ammaa kanatti iqaamaa gabbaraa jiran dhugaa rabbi yoo sitti haaromsu jechuudha waggaa osoo hin geenne qarshii 12,000 gaafataa jiran. Kanaafuu amma irratti dhiyaatee jira akkamitti gartee namoota iqaamaa hin qabne fiddanii osoo rakkoon tokko argame as keessatti isini namni rakkoo qabu jedhaanii rakkoo gugurdaa irraan gahaa jiran jechuu warra iqaamaa hin qabne laakiin immoo wanni har'aa fi bor keessatti furmaanni hin argamamoo maal jedhaa jiranii. Kanaafuu warroonni iqaamaa qabu inshaa Allah izni rabbiitiin gartee mallaqaan bahi du'aa'ii rabbiitiin bahi du'aa'ii rabbiillee hin goonaa isinis du'aa'ii akka jirtaniin du'aa'ii rabbii godhaati. Kagal immoo gartee warroonni ka akka kiyaar ni beeytan kiyaarin faa ijoollee hedduudha warroonni qabame kunniin inshaa Allah izni rabbiitiin yoo gale rabbiin gartee iqaamaa biyyatti itti bitee biyyatti wal gurmeessee waan gaarii tokko akka dalagu. Ka asii immoo tuuga gartee uf eeggannoodhaan inshaa Allah jaalalaan tokkummaan ebalu kana nu godhe osoo hin jenne osoo wayta waa dalaguuf ol kaatu uf eeggannoo gomsaa rabbiin gartee kanama tiisu rabbuma inshaa Allah izni rabbiitiin du'aa'ii rabbii walii godhaa wal bira dhaabannaa jaalalaadhaan kabajaa waan dhufe wal gargaarre akkasitti jiraannaa yaadni kee yaada gaariidha akkanumatti itti fufsiisii jazaakumullahu khayra rabbi si haa gargaaru obboleessa keenna. Hayyee isinillee ulfaadhaa dhuftanii yaada kana nuuf qedu keessanii isinillee baga rabbi isin baase isiniin jedha galatooma. Aamin akkasuma jabeessi inshaa Allah jabeessi gartee du'aa'ii rabbii godhaa jedhin irra guddaa keessan rabbi isin haa tiisu rabbiin boota jirtanitti fayyaa imaana umrii dheerina rabbi isin haa kennu rabbi isin bira haa jiraatu isin gartee qabaa namaa bichaa hin eeggatina shanee hin jedhina oromoo hin jedhina maali qabaan ta rabbiitti guddoodha ta namaa homaa miti ta namaa jalaa baata obboleesso ta rabbiitti guddoodha yaa rabbi nu baasi yaa rabbi waan gaarii tokko irratti yaa rabbi waan gaarii irratti nu qabi yoo nu qabdellee waan hin taane irratti nu qabini. Gartee amma kalee irratti dalagame kuni waan badaa miti gartee nama ufii goota ufii ka waggaa meeqaa ka gartee sanaa meeqaa simatuudhaaf rakkoon kun irra gaame ka kana irra gaame immoo inshaa Allah rabbi haa baasu rabbiin itti kadhannaa du'aa'ii rabbiitiin bira jirra
kanaafuu du'aa'ii rabbii walii godhaati boota deemtanitti rabbii keessaan kadhadha boota taphattanitti boota rabbiin kadhattanis rabbi isin bira haa jiraatu eger immoo akkuma ati jette shanan nu qabe kanan nu godhe osoo hin jenne awwaluma uf eeggannoo godhatudha jechuudha boota deemanitti amma yeroo ammaa namni wal jaalataa hin jiru ka gartee garaan martu walii dhukkuba kana na godhe beeytee hin himattu jechuudha sii gala kanaafuu namni gandaan wal qoodee jimmaa arsii harargee walloo shawaa osoo hin jenne kanaan wal qoodeetiin wal nyaataa jira amma kakalee dalagame hin beekamu rabbiin malee namni hin beeku kanaafuu isin amma waan namallee gandallee maqaa dhooytan hin qabu rabbii tokkichatti harka of kennadha alhamdulillah jedha hin gaddina ammoo rabbiin kadhadhaafi yoo nu arra ganne gaddine borimmoo diinni keenya nutti gammada jechuu obboleesso kanaafuu gadduu hin qabnu gammadaatii du'aa'ii rabbii godha rabbi jara haa baasu ka hidhame rabbi haa baasu ka gale immoo duniyaa dhumtu dhuman qabne rabbi itti haa kennu isinillee rabbiin biyya keessa isin jirtanitti rabbi fayyaa isinii haa kennu rabbi imaana isinii haa kennu rabbi gadhiisin dhaabu waa'ii rabbii walii godha jaalala walii kenna kabajaadhaan wal gargaara wajji jiraadha jechuu barbaadee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Mee ammas waan tokko dhagayeetin ka'ee ijoolleen achirraa hubannoo qabdan yookiin waan kana dhiheenyetti beektanoo yoo jiraattan ivaantii erga ijoolleen tokko poostii jaraa irratti namumti Suudi Arabiyaa keessa jiranuu Kiyaar Bashiir qobaatti qabame isa ta'uu achi keessaa bahee harka poolisii dhuunfaa jira isa ta'uu Kiyaar Bashiir bahuu hin danda'a garuu qarshiidhaan gargaaruudhaan uummanni bira dhaabbachuu qaba jedhanii poostii godhaa jiru. Hagan ta'e haga dhugaa ta'e baruudhaaf namni achi keessatti waan kana dhugaadha Kiyaar Bashiir hin baafanna aktiivistii kan keenya yeroo diinni nuti duulaa ture nama nu wajjiniin diina irratti duulaa ture waan ta'eedhaaf waan bahuu danda'u yoo jiraate mallaqaan bira dhaabbanne haa baafannu mee namni Suudi Arabiyaa jirtanu keessattuu namni makkaan jirtanu waan kanatti dhiyeenya qabdan kottaa ivaantii argadhaatii ummataaf ifattee haasaa kana ifa baasaa nuuf dubbadhaa yoo waan dhuguma akkuma jedhamaa jiru Kiyaar Bashiir baafamuu danda'a jedhaa jirtanu gargaarree waan godhamuu qabu goona qoy boona siifanin ergaa boonaa giddir deebisiiti lakkoofsa barreessime boona namni achi keessa jirtanu waan kanarraa waan shirri duubaan jiraachuus namni bareechatanii qoba qabdan yoo jiraattan meerre boona barreessi lakkoofsa tokko baay'ee garaa yaaboo warri wanta kana gadda gammachuu kaleessa ijoollee jala gaddatti jijjiirtan rabbi maatii keessan keessaallee waan tokko ta'eera jedhee gadda sina dhageessisuun hin jenna malee wanti nu goonu hin jiru. Meerre boona barreeffadhu mee wayne abshiraa warri jaarsi keessanis jaartiin keessan isin jalaa qabamte waan baay'ee nama gaddisiisu immoo dubartii deessee fa'i guyyaa meeqaa kan achi keessatti ilmoo manatti dhiifte dhayxe baay'ee jirti jedhaa jiru. Shorxaan Suudii immoo badduudha waan kanaa namaan gadditu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee. Boona eessa kutte? Mee eenyuun boona baay'ee. Shaaniin tiyyallee cufuuf jirti haaguma ta'e irraa dubbanna. Halo. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Networkii keenya fakkaata. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Macam mana kau kita? Wallahi jirra alhamdulillah. Yaanni kee bareeda akkasuma jechuudha obboleeyyan teenya kaleessa halkan qabaman akkasuma bira ture waldumaan qabamee ture. Akkasuma ana rabbiin na baasee nama lamatu anaa fi mucaa tokkotu bahee warroonni dhahamanillee jiranii baay'ee jechuudha baay'ee rasaasan baay'ee wannoon godhanii. Namni qaamaan baay'ee rasaasan dhahame miidhame hin jira achi keessa. Hin jira haga nama shaniiti namni rasaasan dhahamee jiru haga nama shaniiti kun ammoo namoonni tumamellee maalii jedhallee jira nama baay'eedha jechuudha walumaa galatti namoonni haga nama 200 gahanii shamarranis akkasuma nama baay'ee jechuudha akkasuma istaazonni keenyallee akkasuma ulamaa'in nama hedduu jira jechuudha nama kabajamaa
nama kabajamaa doktora nama bebbeekamaa jira jechuudha san keessa jechuudha bebbeekamaa sanii jechuudha mootummaan kun shira xaxuun jechuudha ummanni kun shira walitti xaxuun istaadota keenya san iyyuu nama beekumsa qabu nama diinii rabbii qabu san namni tokko hin fakkaata. Galchaa wanta kana ifaan akkati ummataaf sheer godhaa ummanni dhaggeeffataa jirtan hundi keessanuu wanta kana ijoolleen achitti argamanii bahan illee baay'ee jiru waan ta'eef nama yaada irraa fuffuulu baay'ee qabna. Seenaatii boona deebisii naaf barreessime sin seensisa yaada kee utuu sirraan xumurinni torkiin si baase na fakkaata. Hayyee sin seensisa birootiyya. Kunoo siif erge shabaqa. Neetwoorkii sirreeffadhu gaa. Baay'ee garaa nama nyaata wallahi. Uummanni kan keenya kaan shiratu duubaan jira jedha. Wanti haasaamee dhiifamoo nurkaa badee aboo nagaa godhi gaa biyya keenya. Haga yoomitti uummanni Oromoo shira walitti xaxuudhaan, wal sakaaluudhaan, gufuu walitti ta'uudhaan, wal kuffisaa deemname. Warri koomentii kana jala deemtanii waan hin taane laaqaa jirtanu booda Abduseen nan komatinaa gaa waa'ee akkanaa irratti qoosaasanii waliin hin feenu. Koomentii jala deemtanii waan akkanaa irratti qoosaasanii waliin hin qabnu. Dubbiin akkanaa dubbii itti qoosanu miti dubbuu lubbuuti lubbuun nama meeqaachi irratti bahee oole ijoollee meeqa dhahame jedhaa jiru kunoo isin as jala deemtanii baga jettu isin diina Oromooti moo warra afaan Oromoo bare sheer godhaa. Boona deebisii naaf barreessi Habiibi. Mee namni achi keessaa kan biraa akkuma boonaa kana achirratti argamtan naaf barreessaa isiniif affeeraa yaada keessan isinirraa fuudha. Kan rabbi akka carraa isin baases yoo jiraate baga rabbi nagaan isin baase isiniin jechaa. Bahee jira na fakkaata shabaqaan illee irra deebi'ee yoo hin jiru. Oh my God. Mee ayyaadan qaba achin ture jedhaati naa barreessaa namni achi turtan keessaa tokko. Achi jiraachuu miti warra waan kana bareechee quba qabu qofittiirraa yaada fuuchuun barbaadan. Isa ijoollee isa boontota qulqulluu bichaa. Oh my God. Oh my God. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Naa erge namni achi turtan qofittiidha kan isin barbaadu as ivaayintii isin erguun bu'aan qabu. Nama waan kana keessaa bareechitanii quba qabdan maal takka ta'e waan akkamiitu deemaa ture akkamitti qabamani kan jedhu ummataafis yaada bareedaa ibsuu nama danda'udha kan naaf ergaa isiniin jedhaa jiru malee. Me qoya me an dafi me ayyee galmee isaa siif erga neetwoorkii yoo qabaatte neetwoorkii keessan sirreeffadhaa gaafa ivaantii isiniif ergu yaada quubsaa yaada bareedaa isinirraa fuuchuu barbaadna ummanni illee hubannoo akka argatuuf waan kana irratti yoo wanti mallaqaan gargaaranii baasan jiraate ummata kakaafnee guruuppii hin akka baasnu ummata dhaggeessifnaa sagalee taanaa fi isin immoo warri dhaggeeffattan sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa namni baay'ee na dhaga'u wanta kana. Neetwoorkiin keessan dalagaa hin jiru. Ayyee ani yaadan qaba singalcha. Ani yaadan qaba ayyee Jaabir. Ergadhu kaala ko ivaantii as ergadhu ivaantii as ergadhu.
naan dhufne barsii erguu jennaan jaabir mee namni yaada qabdanu hundi keessanuu ergataan jirtanuu bar cal jettanii lakkoofsa tokko barreessaa jirtu mal as ergadhaa maammee baay'ee sawmi no ivaayinti isaa ilika as gabbaan ilaallu abdii baalee amma jedhamee warra achi turtan warri yaada kan rabbiin isin baase nagaadhaan kottaa yaada waan godhamuu qabu waliin mari'annee goona nuti warri kaayiroo waan achi keessaa kana bareechinee hubannoo isaatti sirriitti hin qabnu waan ta'eef. Hello. Hello Abdi. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haasa'amaa jiru kanarraa hubannoo mee nuuf qoodime. gaddisiisu baay'ee nu gaddisiise. Wallahi kun gartee waan itti yaadamee dalagee gartee jala bultiidhaan itti yaadamee gartee dalagamee beekta. Waan akkasii fakkaata. Kana jechuun maaltu waan maal si fakkaata? Mee namni bira shafaqaan anas na rakkisaa jira nattis dadawwalaa jiru. Namni achi turtan maammee qoysiifan ergaa maammee kana. Ergadhaa kaatii yaada kan keessan isinirraa fuudha. Hayya keessan yoo nama achi ture waan kana bareechee nu hubachiisuu danda'u. Maammee amma ati bar ivaantii hin arganne maammee ivaantii hin arganne naaf fidu asirratti. Warri caal jettanii ivaantii jettanus nan aarsinaagaa nama yaada nuuf kennuu danda'udha kan nuti barbaadaa jirru caal jettanii. Abonni torkin bibiloonya albannaati. Ada? Ikan isaadha? Hello. Hello. Kastogan? የሆነ ልጅ እዛ ተይዞ የተለቀቀው ልጅ ነበር። ጠፋውን ሸበቃው ነው መሰለኝ። rakkoon shabaqaa suudiiti jedhaa jiru. Hundi mee namni inni toorkii qabdanu likkiitti kiyaar toorarra jira. Amma toorarratti deebi'anii jiru. Liivii illee walaabaa turan ijoolleen tokko tokko wanta kana waan godhamuu qabu.
warri immoo anna singalchinaam deebitanii baatan ergadhaa lafa. namni galtanii yaada. Jaabir ansi galchuu dideetii miti laamma qoy siifin ergaa. Kunoo amma siif narraa qabi gaa neetworkiin kee yoo dalage. Jaabir Abdallaa narraa qabi. Hello. Shabaqaa kooti moo mee rakkoon jiru ana bira moo ijoollee bira mee naaf himaa warra nu ilaalaa jirtan kun. Neetworkiin koo isinitti dhagaamaa sagaleen. Waalaikum assalaam warahmatullah. warri ankooti moo kan eenyu shabaqaan kan kooti isinitti dhagaama mee naaf himaa gidee tokko eddeen amma dubbataa jiru kana ko isinitti dhagaama moo kan warra evaantii ergataa jiruuti mee dhagaama ta'e rakkoon ijoollee bira waan ta'eef warri shabaqa kan koo hin dhagahama keetiidhaa jiru ijoolleen tokko tokko. Anko nagaadha kan koon hojjetaa jira ojo shabaqaan suudii har'a likkii miti na fakkaata koo hin dhagaamaa jira bar mee warri shabaqaa likkiitti qabdan qofittiin isin barbaada amma hundinuu seenne sagaleen jira tokko namni dhagaame hin jiru amma yoona namti likkiitti dubbates tokko hin jiru. Mamme evaantii ergadhu viidiyoo si bira jiru sana gadi tuqi. Viidiyoo waan akka viidiyoo jiru sana beeytaami akka nama viidiyoo waraabu sana. Viidiyoo sana gadi tuqi asumaan na biratti mul'isa alatti intinii goote. Ammallee na siif erguu hin danda'an. Ayya khalaas shabaqaan didee jira na fakkaata erga isinis namni yaada namaa kennu hin jiru galatooma bakka khalaas najjaashi siifin ergame. Hundinuu iyyuu diimaa tuqaa jira na gaafatee ka'ee bakka irraan baha erga namni yaada naa kennus achi keessaa waan kana bareechee itti dhiyeenyaan quba viidiyoo kana sheer godhaa bareechaati ijoolleen keessaa qabamtanii baatan kan rabbis hin baase yoo jiraattan illee sila waan godhamuu qabu yoo ijoollee gargaaranii kara mallaqaatiinis hin baafama ta'e hin gargaara walii gallee guruuppii hin jedheetanii garuu as namni yaada naa kennee illee anaan wama bilbilaan miisenjariin natti himamu malee asirratti kan bareechee nan beeka jedhee evaantii ergatu dhabamee jira. Warra wanta cal jettanii lakkoofsa tokko barreessitan kun warra achi ture warra waan kana qabu waan kana irraa hubannoo akkamii qabdu maal godhamuu akka qabu nama yaada bareedaa nuu kennuudha malee lakkoofsa tokko cal jedhaa nuu barreessaa miti bar tokko gaafa barreessitan walitti daamee lama ta'a malee waa yaada kan nuu kennuu cal jettanii lakkoofsa tokko hin barreessinaa.
Muhammadi ergatee ka'e deeffatee arame fa'u atao hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كم خيارة؟ جرى والله الحمد لله ساميكو أبيت. بغنا gaya nufte makkaan jirta مكان جري. mee maaltu haasamaa jira sooshaal miidiyaa kana irratti akka argaa jirru edda galgala ijoollee simannaadhaaf baate akka jirtutti qabamte maal jedhaa jiru mee wanti immoo erga ati akka nama qaamaan as jiruttis dawwaltee illee walirraa dhaga'uu dandeessu nuti wama miidiyaa irraa argine malee akka keessanii achi dhiyoon jiru wanti itti ummataaf ifa gochuu dandeessu yoo jiraate wanni uummataa ifa gochuu danda'u wanni kun waan shira diinaatiin xaxameedha. Haa ta'u malee immoo shira diinaa kana yookiin shaneedha yookiin abaloo jechuus immoo hin dandeenyu. Maaliif yoo jettee adda baafannee namni bara hin jiru garuu ijoolleen baay'ee nama 200 walitti kan qabaman jechuudha. Ishee Ammas immoo kana keessatti ijoolleen tokko tokko edas nani argaa kan gammadanus ni jiru. Kun immoo waan gammadan miti waan baay'ee nama gaddisiisudha waan ta'eedhaaf nam tokko jechaadha. Bakka deemu tokkotti narra akkadha jedhee waan deemu miti nam tokko inuma milkaa'a yookiin immoo dhaqee inuma itti gammadaadhaaf deema malee nam tokko dhaqeen gaddaadhaaf miti kan inni deemu. Isa kanaaf iyyuu kun immoo gammachuun barbaachisaa miti. Maaliif yoo jette ijoollee biyya Saudi Arabiyaa jechuun yeroo rakkoo Oromummaa keessatti nama wal gargaarudha. Fakkeenyaaf akka ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti akka amantaa musliimaa yoo ta'e immoo yeroo masgiida ijaaruu jedhanus immoo yeroo baay'ee nama wal gargaaru yeroo Oromummaa keessatti kan wal gargaarudha beektaa. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo sanatti anillee dhaquu hin dandeenye birgaadeer jeneraal kam argalchu yeroo sana seenuu hin dandeenye seenuudhaaf qophiitti jira malee yeroo birgaadeer jeneraal kam argalchu seenu sanatti ijoolleen qabamanii kaan jechaadha. mee ani wanti gaafii natti ta'e akka nama tokkootti wanti kun ergasii shurxaan kun hariin wal gurmeessee eddee tokkichatti deemamoo ijoollee nama baay'ee achi keessatti argama jedhamee itti himamee waan qopheeffamee ergame natti fakkaata. Shurxaa baay'eedha masaaraa qabachuudhaan ol namnee viidiyoo daqiiqaa dhumaarra wayii argeen ture viidiyoo tokko. Ajlis jedhanii jarree hundi jentinii inni kaan fiiguun iyyata eddeen bahanuun hin jiru. Wanti kun shiruma qopheeffameetuma itti ergameedha malee shurxaan akkamitti mana sana keessatti waa dachaafameetuma achi dhaqa otuu waa namni namatti arguu dhiise. Amma beektee shorxaa Saudi Arabiyaa kana keessatti haalli jaraasitti dhugaa rabbii dubbachuuti. Shorxaan nama qabuuf deemu makiinaa jijjiirateen deemu. Jalqaba jarri kun maaliif shira diinaan ergameedhaaf maaliif yoo jette makiinaa jaraati miti kan jarri dhufan jalqaba jechaadha. Akka odeeffannoo fudhannetti. Makiinaanuma guddaanuma kana ta'ee ka'ee makiinaa tokko guutanii makiinuma IDdhaan jechaadha. Makiinaa ID jechuun fakkeenyaaf makiinaa shorxaan taane kan biraa jira. Akkuma ati beektu. Isaan dhaqanii barrii irratti yeroo bu'an makiinaa keessaa gara nama meeqaa bu'ee dhaqanii jarri sun barrii qabanii akka namni gadi hin baane godhan. Sanaan booda dudduuba sanarra makiinaa shorxaa immoo dhufee makiinaa shorxaa booda immoo makiinaa baasii gurguddaa kanuma shorxaa ta'ee kan inni jira. Makiinaa baasii jechuudha kan namni keessaa guute deemu. Akkasitti dhufanii qaban jechuudha ijoollee. Namni amma warri qaamaa qabu immoo gadhiifamuu yookiin warra irraa bahe immoo jira. Moo akkuma jiruun hundi jara qabanii jiru ammaaf. Amma achi keessatti kan qaamaa qabullee namni guddillee sheekoliin illee numa jiranii ijoolleen illee shamarreen dargaggoon inuma jiranii beektaa. Kanaan dura walgahiin akkana uummanni Oromoo walgahii gaggeeffatu hin jiru jechuudha achi Saudii keessatti. Hin danda'amu? Injira. Baay'ee jira malee. Baay'ee jira hin mul'ifamu. Garuu wanni akkasii argame jennaan rakkoo guddaadha beektaa. Bakka akkasiitti walgahii jira yookaanis immoo kun jedhamee jaraaf hin ibsamu akka jarri hin beeknetti godhama malee jarri hin beekanii taanaan dhaqanii fattashuun jara laazimatti taachaa dirqama jechaadha. Biyyattii eegaa jiru waan ta'eedhaaf. Okay. Wanti kun egaa wama namni wanti kun akka maal galchuus simatamuudhaaf qophaa'ame dura bu'ee kan beekutu wanta kana akka uummanni baay'ee kan nama gaddisiisu yoo rakkoo akkamiillee jeneraal Kamaal galchuurraa karaa kamiinuu walitti bu'ame ijoollee miskiina dalagaa ofiirraa waa meeqarraa dhiiftee namicha kana simachuu dhufteef illee yaaduu uummata hin dandeenye jechuudha wanti kana godhu.